Hayyee Oromoo badhaa bakka jirtan hundattuu nagaan kiyya ka onnee irraa madde sinaa dhaqqabu jedhaati. Hadhallee gungume wanni gungumnuuf illee waan rakkoo jiruu fi uummata keenyaaf saba keenyaaf kanaaf gungumnaa jecha. Kanaaf dubbanna waa gungumu jechuun afaan Oromootiin yookiin Arsiin waa dubbadhaa jechuudha. Waa dubbadhaa waa qoma kanarraa buufadhaa jedhee dhufa jechuudha waan gunguma yoo jedhan. Hadha wanni an dubbachuu fedhu woma amma deemaaru jechuudha. Sa'a kanatti dhuga waa hedduu deemaara. Garuu wanni irraa laallu waan biyya keenyaatti dhuga koronaan kuni rakkoo biyya addunyaa guutuu ta'ee argameera. Addunyaan guutuun waan kanarratti cichitee hojjetteet itti dirmattee fuulleeffattee ufafotti taargetii godhanii waan qaban hundaa itti facaasanii waan kana kontiroolii godhuuf irra hojjetaaran. Kanaaf dhibeen kun hin banne garuu dhibeen kun biyyoota hedduu keessatti akka tasgabbaa'u godhaniira. Maaliif namoota mana naqanii namoonni akka walirraa fagaatee deemu akka namiin gumii walii guddateen jedhu essential ishuuf callaa akka gabbaan nyaata bitachuuf dalagaa warra dalagu dalagaa saniinuu dalagaa essential workers warra jedhamu warra akka mana nyaataa warra akka mana haakimii warra akka petroola warra akka daldaloota waan nyaataa waan fayyadu kanniin godhan kanniintu callatu banaa jechuudha. Kunniin ta'ee oduu jiru warra kaawwan testiini baay'ee testii godhaat namoonni kuni community keessatti hagamiintu transmission guddaan jira yookiin faca'insi koronaa guddaa kun jira ka jedhuuni kanarraani hedduu diqqaataa dhufeera namoonni koronaa kanaan affectii ta'anii jechuudha. Kana ta'ee oduu jiru biyyoonni gugurdooni haalata kanaanii kontiroolii godhaaranii waliigalteeni opposition leaderii haa ta'uu bulchaa biyyaa haa ta'u waliigaltee waan kanarratti fuulleeffatanii hojjetaraanii jechuudha. Ana dhaka dubbachuu dhufee haalata koronaa kana fayyadameeti biyya keenya keessatti maaltu deemaara hadhaan kana. Hadhaan kana maaltu deemaara Oromiyaa keessatti. Yoo laallee jennu mootummaan emergency measure emergency wanni declare godhee jechuudha. Seera emergency declare godheeti biyyattii wattaaddarri keessa yaa'eeti akka namni hin quudhe akka namni akka waan dubban akka namni waan hojjan ka godhaaru waan kana deemaara jecha. Haalata kanaan uduu kun ta'ee jiru carraan Oromoo amma yeroo baay'ee oduu koronaan dura maaltu ture amma koronaan booda maaltu ta'amaara jennee yoo laalle koronaan dura namoonni akka Jawaarii namoonni akka opposition leaderii paartiileen Oromoo hundinuu sochii adda addaa godhaa turan. Maaliif filannoo saniif sochii adda addaa godhaa turan fiigicha adda addaa hin filannaa Oromoon yeroon isii tanarra ciccinee dhumanneeti filannoota kana godhannee kanaan booda wanni Oromoo addaan beekaa jedhee namni hunduu abdii guddaa godhatee ifafoo deemaa ture yaadaa turellee jecha. Koronaan dhufe wama hundaa achi dhaabetti biltsiginnaa akka feete biyya keessa deemtee namoota yoo feete barsiifti gumii walii qabdee barsiisu wanni isaan barsiisan goobanni daacee goota kennaa goobanni daacee warra Oromoof du'ee jedheeti waan akkana biyya keessa deemaatu barsiisaa turan. Kana gabbaanii warri dubbatanii argitaniittan yoo kanaan durallee hin argine kana jiraa jecha. Biltsiginnaa waa akkanaatti deemaara jechuudha. Biltsiginnaa biyya keessa deemanii brain washing namoota godhaaran sababa koronaatiin fayyadamaniiti paartiileen Oromoo as fuuteen qilee keessa shoggoramanii bas cala jedhanii taa'aaran. Maal tokko wama koronaa dubbata Jawaariin kiyyallee wama koronaa dubbata Martinuu wama koronaa dhuga koronaan rakkoo guddaa garuu kan rakkoo koronaa tare garbummaan waggaa dhibbaa garbummaan waggaa dhibbaa saba keenya doorsisee saba keenya ajjeesee
manguddoo fi haawolii daa'imman keenya biyyaa baasee ajjeesee fixee jedhee waggoota arfaniif shanan qeerroonii fi qarreen itti laboobamanii itti dhumatanii dhiiga ofiitti dhangalaasanii dhumanii carraa kana as fidanii geessan kana hadha carraa kana fuunee namni Oromoo jedhamu an Oromoo jedheeti uf waameet fuunee adaraa itti kennanneet lammaaf attu kennan lammaan dabarsee Abiyyi kenne akka kubbaa kana jechuudha dabarsee Abiyyi kenne fuudheeti naafxanyaa sirna naafxanyaa jalatti nu galchee jechuudha. Dubbiin tun dubbiin hin taane bar dubbii cimtu. Hadha carraan Oromoo maali? Dagaafin kiyya guddaa carraan Oromoo hadha maali? Ka biyyattii san keessatti akka fedhe bahu, ka akka fedhe galu, ka akka fedhe godhu Oromoo miti. Ka itti du'eeti, ka itti bisiliimameeti, ka dhiinni itti lola'eeti, ka manguddoon itti salphateeti, ka ijoolleen barumsatti dhabdeeti. Hadhaa kanaayyuu ijoolleen maqaa Oromootiin itti dararamaattu Oromoo. Ka garuu waan kana fuudhee aangootti jarattii tanillee furguggeessee Abbaay Tsahaayee jalaa likki isin galcha jedhee isaan mushuushee likki isaan galchaaru jalaa baaftee qeerroon isaan jalaa baaftee akka kun akka wanni kanatti hambaarshaan fuudhanii darbanii wanni naqan. 4 kiiloo naqanii warri 4 kiiloo naqate bifa jijjiiratee gad nuddache. Bifa jijjiiratee gad nuddache. Biltsiginnaa ta'ee gad nuddeebe jechuudha. Sabboonota Oromoo mataa keessa madooshaadhaat mataa keessa qushaat qilee keessa naqaara jechuudha. Abbaa warroota akka isaaniif dalagan, warroota isa dhagan, warroota akka meeshaati isaanii dalagan fuudhaa maxaraa isaa irra kaa'u. Namoota akka Taayyee Danda'ama bulchaa nama biyya Oromiyaa keessatti hadhaa kana Shimallis Abdiisaa fa'aa miti. Kunniin ama konfiizii ta'ee taa'eera. Shimallis Abdiisaa maaliin kunniin konfiizii ta'e ka fedhe ka ari'u Taayyee ka as deebisu achi Taayyee ka asii galchu Taayyee ka biyya irraa galchu biyya alaarraa namoota sabboontota kan jedhan ka akka Tanakaa Hangaasaa fa'a jechuudha. Ka akka Dammaqaa fa'a. Kannii guuraa qabsoo warra sabboontota jedhee nu guuree galchu tokko Taayyee. Warri shuumata kennu Taayyee. Kuwwan konfiizii ta'eera. Kunini baay'ee waan nama konfiizii godhu situationii biyya keenyaa itti deemu kun jechuudha. Abiyyiin silaa namoonni argaarta namoonni biyya keessaa I don't know akkamiin biyya keessa taa'anii illee namoonni gariini baay'ee jaddunuunfataniituma Abiyyi kenna masii kenna maalii kenna jedhan. Mee amma mee ilaala ka Abiyyi jaraa fi maal ta'e xurumbaa ta'e hojjetaa asitti dubbatu eenyu Daani'eel Kibratiin asii kana dabarsa. Fakkeenyaaf mee ilaale piikookii balbalarra dhaabatee balbala wanni haaroo ijaaran irra dhaabatee piikookii lamaan sunniin gamaa gamanaani. Piikookii sanii miti guddaani wanni piikookii ni miti simbirrii wanni fete uduu ka fedhani sila ambassaa dhaabani ambassaan dirshaa ambassaan jedhaniiti baay'ee Itoophiyaa fi ka itti wanni jedhii haala taasani. Garuu piikookiin tunillee wanni addaa qabdi turgumii addaa qabdi piikookiin tunillee jecha wanni jedhee Daani'eel Kibrat as gabbayee explanation kenne jecha waa'ee piikookii tanaa xaawosiin tuniin maalinni xaawosiin tun yookaan piikookiin tun yoo duute reeffi isiillee hin shamu hin ciccitu isiin zalaalamaawii የትንሳኤ የህዳሴ ትንሳኤ ምሳሌ ቀብድ ይል ኩኒኒ ፈኬና ማለት ኢትዮጵያ ትንሳኤ ያሳያል የኢትዮጵያን ትንሳኤ ያሳያል ፒኮኮቲ ቱኒ አመሊ እሲ ማልኒ አመሊ ሱን ፒኮኮቲ ዮሱ ዮዱቴ ሂንሻምቱ ሂንበዱ ከናፊ ማልኒ ዘላለማዊ ዮኪኒ
tinsaa'ee hiddaasee misaalee qabdii jedheet as baheet kanaaf nutu filatee waan kana waan maaliin Itoophiyaa የድሮ ኢትዮጵያ tinsaa'ee lafaa ol luqa kanaan durallee gabbayee wanni dubbat ደስ የሚለኝ ነገር ኢትዮጵያን የሚገነባ ኦሮሞ መሆኑ ነው ኢትዮጵያን እንጂ ጀዱ ኢትዮጵያ ልሙጢ ባንዲራ ተመልክታ ነጀቹ አንሰርግተ ኤኑ ራኒ ዳንኤል ራኒ ጀቹ ካን አንዱረ ገባዬ ዱበቴራ ጀቹ ካን ወሊ ፊደኒዮ ላልተኒ ጀቹ አማ ፒኮ ከቲሱን በልበለ ዳባቱን ሆማሚት አስገባያኒ ፒኮ ከቲተን ኤክስፕላኔሽን ኑ ከነኒ ዋን ኢሲን ጀቱ ካን ኑ ጎደኒ ካን ኑ ጎዴ ካናፍ ሆማራ ኮንጁሪየ ሰነረትለ ሆማሚት ሜ አመለ ገደብኒ ይላሉ እስክንድር ነጋ ካና ሂዳም ጀዳም ደንገዳ ገባዬ ኡመት አማራቲ ፊ በከ ለፋ ኢሳኒ ራ ነሞኒኒ ራ ፉዳተኒ መነራ ካሳራኒ ደቀ ኢሳኒ ዱባቾ ቀቡ ሴራ ኮቪድ ዮኪኒ ኮሮና ጨብሲቴታ ጀአኒት ቀበኒ ሂዳኒ ወር ሂዳኒ ጃኒ ሰዓት ደም አፍሪካ ከሰት ጉባራ ከላይ በተላከ መልእክት እንዲፈታ ወዲያው እንዲፈታ ጀቹ እስክንድር ነጋ በ24 ሰዓት ጊዜ አካ ሂዳሙ በላይ ጉባኤ አርገመ ጀቹ ሜሴጂን ኩን ኤንዱፋ አብይፋ ጀቻ ዮካኒ ቡልቾንስ አማራ ካ ወኒ ጉዳ ከስ ጀረኒ ጀቹ ካነ ጀቹ ማል ጀቹ አማሪ ኦሬዲ አንጎ ቢያ ካኖ ፉኔ ኦሮሞን ቄሮንቲ ዲገቲ ዶንገላፈቴ ጀደ ፉኔ አማራ ተረከምኔ ሻቢያ ወያኔ ራፉኔት ዘመነ from ዘመነ ትግሬ to ዘመነ አማራ አርግተኒ ዘመነ ኦሮሞ ኡዱጀ ጀዳኒው ዘመነ ኦሮሞ ከማሊ ዘመነ አማራ ዘመነ ናፍጠኛ ከነቲን ገዱፍ ነጀቹ አማ ዮላልተኒ ጀተው ዱቢ ተኒ ዮላልተኒ ጀተ ዱቢ ኢሲቲ ሚቲ ገሩ ኤኑ ነሞኒ ወልተራኒ ነምኒ ኦሮሞቴ አዳ ፓርቲኔን ኦሮሞ ከዳተመኒ ቢየራ ጋለኒ አዳ ዶርሲፈማ ከጅረን ከሂዳማ ጅረን የሮ ሁንዳ ሶዳቺ ሰማ ጅረን ከራኮ ከስ ጅረን ኢጆሌ ኦሮሞቲፍ ኦሮሞ ኩዋን አከፈደ ዱበታ አከፈደ ዋን ፈደ ጎዳ አከፈደት ባይጋላ አከፈደት ዋን ፈደ ጎዳ ጀቹ አዳ ኮሮና ሰበበቴ አብይ ጀራ መራ ደንቄ ሂደት ደንቀሬት ማል ጎዳራ ኦፊ zaይቲ ባሴ ቆዳ ኦፊ ባሴ ዋን ፈደ ጎዳ ኡመታ ተናፍሌ ነቱ ዋን ከሚሻ ጎዳ ሀዳ ኡማኒ ፓርቲሌን ኦሮሞ ጩፋ ከስ ጅረን ወኒ ጩፋ ወኒ ኢሳኒ ወኒ ቃቃኒ ገባኒ ዱበተኒ ወኒ ምርጫ ወኒ ገባኒ ዱበተኒ ጅሩ ወኒ ተአማር ወኒ ዱበተኒ ጅሩ ጀዋርቱ ዋን ቶኮ አስገባ ኦኬኒ ዋይ አመንቲቲፍ ዋይ ከና ዋይ ጀዋር ኢለ አከድሮ አኮ ፊፈድ አከድሩት indubbatu jawarillee hadha evidence based matrixi taqqasat mumichi ministera kana jedhe kun seera miti kun kana seera dige wama inni jedhe san qabata dur akka fedhe dubbatale onne ofi dhibeeti karaa kana qeerro asin qeerrotti message dabarse karaa kana oromotti waan fedhe dabarse hadha akkasi oromo dabarsu hin danda'u maaliif ofi fura akko keessa jira jar sakatta'ame qilee keessa jira jechu jawarin hadha wonni akka ija keennaatti Oromoolee laallannu barumsa guddaa nurra fudhachuun nu barbaachisa Oromoo. Wanta amaaru kanniin irraa hunda burjaajaama kana keessa hundaayyuu diqqoo ija banannee waa laaluun nu barbaachisa. Lammaa amanne lammaa keenna faaruu faarsine maal jenne udu jennu lammaa keennalee xarabaan luka jalaadhaanii siistamiini fuudhanii qilee Bukaaritti xayyibaa teennallee qilee Bukaaritti. Adda jawaartu jira yookaan paartiilee Oromoo gariitu jira. Kunniin illee talbaa bincaachaa ta'aa ramma jechuudha. Talbaa bincaachaa ta'aa. Oromoon carraan nu qabnu maali? Hadha biyya keenya irratti abbaa lammummaa abbaa lammummaa fi mirga dhalummaa kennaa jechuudha. Wanni Oromoon nu cincaatti goonee dhumneef wanni qeerroon keenyatti dhumanne wanni qarreen keenyatti warri abbootiin keenyatti
itti kolaafamaniif wanni abbootii keenya itti dhabneef bilisa baane jechoo Oromoon bilisa baate qaccee keenya hagana wanni nu baaneef hagana kunini it is so sad. It is so sad. Ammaan booda akki ta'aa deemaaru carraa koronaa kana fayyadameeti Abiy asii ol tuqqa'eeti utubaa qara daaqee qara mircaanii daasanii ture akka mircaan dhufuuni Jawaarii fi ummanni asii dhiibee akka gaddaasaa ture amma utubaan isaa suni deebee qaxxi jedhee miila fageeffatee gad miila fageeffatee ol ka'ee dhaabataara jecha lammaani forget lammaan haadha ofiifuu akka dubbatamu dharaaf dhugaa haa ta'u laagaa isaatu hin jiru laagaa isaatu maaliin doorsifama namni isa waliin jiru politika keessatti hiriyummaanii fi firummaan hojjetaan jiru jecha si galee namni silaa aangoo dabarsee isaaf kenna namni akka lammaa kuni kabajjaa guddaanii silaa isa dhaga'uuf abbaa kiyya jedhuudhi fuudheet qilee bukaariitiin naqee hajaa ofii asfatsamaara jechuudha. Haadha Amaariin biyya keessatti tandalaagadhee naggastee badhattee miila ofii lafa gaffageessitee maal jedhe namichini tuuntaanuun geettu jedhe nawaami jedhe tataan tartutu gajjabaatee dhufaara jechuudha. Oromoo carraan nu qabnu maali? Jawaari mateennee mircaaf eennamu lammatu gabbayee haa nu dubbatuuf eennamu paartiilee Oromoo kanatti haga fuudhanii hidhatti dirgin godhanii eegan eennamoo Oromoon kiyyaa tokkoomee dura naafu barumsa wanni nu ta'aa beekta lammaan kanaan dura wanni jedhe maalinni wanni nu onnachiise ummata kana jedhe ummata kana paawariin kenna ummata kana wanni nu ufafoo nu deemsisaa jedhe hadda ummanni Oromoo kun harka wal qabateeti malee abaa'oo Eertiraa galee miti ka isaan bilisoomse Jawaarii udu biyya alaa jiraate hadda qeerroon sila hadda biyyattii tan hurgufteeti sila Abiy guyyaa piikookii dhaabee piikookii san buqqisuuf deemaaran sila guyyaa miliki kanallee buqqisuuf deemaaran Jawaariin kiyyata biyya galee sakatta'amee karaa maaliitiin akka handaaq maal akka kunu akka gogorriititti suuta jedhaat akka kunu maal ya eeliititti suuta qoree laallataa deemaara. Duri qoree miti fanjiin illee dhufe oma fedhe dubbataa qeerroo gayyaasaa maal godhaa akkas godha hadha kun hin jiru maaliif namni martuu Abiyyiin kiyya maal godhee axiree jira deemee Eertiraa dhaqee dallawe Eertiraan hadha one of the best friend inni yoo biyyattii sanii bahe bakkitti mashagu Eertira Jibuuti Maali Keeniyaa kunniin martuu amma warroota saa'iba Suudaan saa'iba isaati Oromoon yoo asiyyuu biyyaayyoo baqatee bakkitti baqatu hin jiru jechuudha. Kanaaf carraan jiru bakka takka namichi sabasabeeti achi isii maal godhuuf ta'a Oromoo kana yoo didde kana bultaa waan ansi jedhu bulta yoo dhaga'u didde bakki ati baatu hin jiru Jawaari am waan maraa harkaa guuran sitijide isaa harkaa guuran maalii isaa harkaa guuran fuudhanii kun isa kan ta'anii akkana akka faras gaarii karaa tokko keessa mircaa kana deebite mircaan sun hin jiru amma mircaan kaansilii ta'e mircaan haga dhufuufi Abiy akka nugusaatti shuumameera Abiy akka nugusaatitti shuumamee zalaalamaawii ta'a jechuudha. Oromoon kiyya dhiiga isaa idimee ofii uduu boo jiraataa jechuudha. Kanaaf Oromoon hunni isaa irreen isaa saba isaa keessa saba dammaqeeti qaccee wal qabateeti jiru kanatu hadhallee duranaallee ufafoollee hunni isaa saba kana calla. Kanaaf Oromoo amma dammaqa Jawaariin kiyyallee achuma taa'aara uma koronaa dubbata lammaan bakki inni jiru hin beeku xayyabaan bakki isiin jirtu hin beekamtu oppiidiyoon bakka jirtutti konfiizii taatetti sabboontoota achi keessa illee jirtu waa takka lama isiin konfiizii taate waan godhanuu wallaalaniiran
kanaaf Oromoon ammallee wanni ani isinii dhaamu eenyuurri Jawaarii irratti illee dhuga Jawaarii yoo hojjete misha yoo waa wayii nu godhe misha inni deeggarraan homaa rakkoon hin jiru. Garuu Jawaarii kana yoo lukan jalaa dhaanu akkuma lammaa kaawwan akkuma Oromoo ijji badde jechoo Oromoo ijji badde jechoo. Kanaaf Oromoon bakka jirtu ammallee harka wal qabanneeti bakka jirru sirna kana raasee kan ittiin deemuu danda'u Oromoo. Mee ilaalame warra akka dur sirbitoota akka Hacaaluu Hundeessaa fa'a. Dur gizee rakkoon jiru maal jedhe narraa dhoowwaa yaa Abii narraa dhoowwaa yaa Lammaa ani yookiin qeerrootti iyyaa jedhee nama dura taa'ee ufafotti waan Oromoof lallabaa ture haadha qilee kam gale qilee kam jira Hacaaluun eessa bade maaltu gale Oromoo bilisoomte Oromoo hidhamuu dhaabe Oromoo duu dhaabate kan arguu dadhabe moo waa isa ija qabutu ka waan kaawwa ija qabaaru isallee ija qabe. Tunillee dubbii guddoo tunillee dubbii guddoo kuni horiin qabame kuni luka jalaa dhaame warri akka Lammaa warri akka Jawaarii luka jalaa dhaame kuni horiin asiyyuu biyya alaatu iyyuu waamaa jechuudha warri akka Tanakaafa warri akka eenyu Amboo fa'a fuudhaniiti horiin afaan cufaadha. Kanaaf Oromoo carraan nu tokko qabnu sabni keenya badhaan haga dhumaatitti tokkummaa isaatiin itti fufneeti hadhallee yoo hin jenne tuun taanuun geettu jedhi nawaamii jedhe namichi tuun taanuun geettu jedhi nawaamii taan tartutu dhufee akka nu dhufaaru badiin guddoo akka nu dhufaattu kana beekuu qabna. Kanaaf kana hubanneeti Oromoo badhinaa akka wal dadammassinee ufafoo deemuu dandeenyu waan nu haa gargaaru kana jedhellee irraa bu'ellee galatoomaa isin dheeressee yeroo biraatti haga wal arginuuf fayyaa ta'a.